otoo hin hiddamiin damma nyaachuun jiraare. Lafa gabaawwee baay'ee baasaan tala fuulaan molkoo tokkoon deedii. Ana garaawwee na dhamaasaan tala yoona tokko wajjin teessi. Duraan dursee nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Ani maqaan koo Meetii Eekaniin jedhamu kanan dhaladhee guddadhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa ganda Aabbillee Igguutti yeroo ta'u yeroo ammaa kana kanan jiraachaa jiru immoo biyya Beeruut keessadha. Dhaladheen umuriin koo waggaa 2 yeroo ta'u harmeen koo abbaa kiyyatti nagattee addunyaa kanarraatii boqotte. Anis erga harmeen koo narraa boqottee baay'ee dhukkubsadheen abbaa kiyya baay'ee rakkise. Abbaan kiyyattis dhukkubni koo dhukkubbiitti ta'ee baay'ee na jalaa dhukkubaa ture. Yeroo abbaan koo na jalaa dhukkubsatu harmee kiyyas dhabeen abbaa kiyyas nan dhabaa'e jedheen baay'ee boo'een gadda ture. Haa ta'uutii garuu dhumarratti abbaan koos du'aaf ni eegama jedhamee firoonni fi obboloonni isaa erga abdiirraa kutatanii gargaarsa harka Waaqayyootiin fayyee namummaa isaatti deebi'e. Erga fayyee boodas wanti qabeenya jedhamu mana keessaa qabnu dhukkuba koof dhukkuba isaatiif gurguramee fayyaa keenyaaf waan ooleef jireenyi nutti ulfaachuu jalqabe. Kanumaanis abbaan koo akka abbaatti gateettii isaatti na baatee akka haadhaatti dugda isaatti na baatee hojii humnaa argate magaala keessaa hojjechuu jalqabe. Jireenyi sitti ulfaatee nama isa gargaarus dhabee ofii kophee ciccitaa godhatee anaaf kophee haaraa naa bita ture. Anaanis yogguu na jajjabeessu ilaamee yaa meetii koo hangan lubbuun jiraadhee lafa kanarra jirutti harka namaa sin ilaalchisu jedhee hin na jajjabeeffata ture. Makmaaksaan abbaan gudeesha kan jedhan abbaa koo biratti hojjetu. Otuu nan nuffiin na qananeessee akka haadhaaf abbaatti na guddisaa ture. Turtii yeroo muraasa booddees fayyummaansaa sirriitti erga mirkanaa'ee maatiif obboloonni isaa hanga yoomiitti akkanatti rakkattaa yoo fuute malee jedhanii abbaa kiyya rakkisuu jalqabanii. Yeroo hedduu abbaan koo didee jaarsummaa gaafatti bahanii abbaan kiyya haadha manaa lammataa fuudhe. Haa ta'uutii garuu haadha manaa fuudheera jedhee guyyaa tokkorree ija isaanirraa kaaseen beeku. Haadha manaan ni fuudhe ijoollee gara biraa qabaattus isaan hundumaarra caalchisee na jaallata. Ija isaa duratti yoo nyaata nyaadhe malee mucaan koo nyaata nyaatteetti jedhee namanu. Otuun isa biratti hin nyaanne ta'ellee halkan hirribaa dammaqsee giddiidhaan na nyaachisa. Haati buddeenaa koo naafis akka ijoollee isheetti na laalu. Ijoollee ishee waliitiinis hariiroo gaarii walii qabna. Akka obbolaatti wal ilaallee bakkeetti yoo namni nu loles walirratti gorra. Haati ormaa orma jedhanis anaaf garuu gayyaan koo haadha turte. Wanta ijoollee isheef goote hundumaa anaafis gayyaan koo ni gooti. Magaala Saqalaattis mana barumsaa galeen kutaa 3ffaa toon barachaa jiru guyyaa dagachuu hin dandeenye tokko ta'iin addaa maatii koo mudate. Namoonni naannoo keenyaa abbaa kootiin waraana adda bilisummaa Oromoo abaa'oo mana isaatti nyaachisa jechuun abbaa koo dararanii mana keenyatti baay'ee reebanii miidhaa guddaas erga sarraan geessisanii booda gara mana hidhaa Shaambuutti isa fudhatanii. Abbaa koo na jalaan tuqiinaa ana guddisuutiif baay'ee miidhameera. Bakka isaatiin reebdan anaan reebaa ajjeesaa jedhee isaan kadhadhus poolisoonni sun garaanaaf laafuu hin dandeenye. Abbaan koo narraa deemee mana hidhaatti na jalaa ajjeesanii jennaan eenyutu na guddisa jedheen baay'ee ofitti gadduun jalqabe. Rukuttaan guyyaa sana ija koo fuulduratti rukutan hanga yoonaa ija koo fuuldura jira. Abbaa koo waggoota muraasa erga hidhanii boodas gargaarsa Waaqayyootiin abbaan koo naaf hiikamee ammas na waliin jiraachuu eegale. Mana hidhaa keessa taa'ee abbaan koo ilmoon koo ni beeloof jedhee uffata adii yookiin kutaa hojjetees qarshii naaf erga ture. Erga abbaan koo manatti deebi'ees anis abdii kutadhee barumsa addaan hin kuteeru ture barachuutiin eegale. Barumsa kootti cimtuu ta'uu baadhus guyyaa tokkoyyuu mana barumsaarraa hafeen beeku. Hiriyaan gaariis mana barumsaatti akkanuma qunnamu hiriyaan gadhees darbee darbeen dhibu. Kutaa 7ffaa yeroon baradhu anis hiriyaan koo daftara koo narraa fuutee guyyaa 2 booddee fuula isaa keessaa ciccirtee yommuu anaatiif fiddee deebistu maaltu keessa isaa kukkute jedhee yeroo ani ishee gaaffu akkanumatti natti laatte jettee na gante. Anis guyyaa sanarraatii kaasee
barnoonni na jibbisiisee abbaan kiyya baradhu waan naan jedhuuf malee barachuufis fedhiin qabun ture. Abbaan kiyya saala koo narratti baree yaa intala koo barumsa erga jibbitee siif maal wayyaree jedhee yeroo na gaafatu biyya alaa deemuun barbaadan isa jedhe. Innis fedhii koo naaf guutee anaan lafa kanarra gammachiisee jiraachisuutti guyyaa tokkoyyuu na didee waan hin beekneef otoo keessan deebi'iin erga jettee deeminaan jedhee baasii hundumaas na gargaaree gara biyya Dubaayitti ni malee. Haa ta'uutii garuu biyyi ormaa kun akka yaadan waan namaan taaneef Dubaay naaf taatuu diddee baay'ee na dararte. Deemees yeroo hedduu toon dalagiin gara biyya kootti nagaan hin deebi'e. Ergan biyyatti galee booda abbaan koo waa'ee koof baay'ee dhiphatee heerumiitii garaa na ciibsii gaa'ila kee argeen nan boqodha naan jedhe. Haa ta'uutii yeroo sanatti ani kaayyoon koo heerumeen maatii godhachuu otoo hin taane hojjedhee of jijjiiruun karoora koo keessa ture. Kanaafis namoota gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaniifis ta'e gara maatii kootti waraqaa ergataniif deebiin koo hin barbaaduu ture. Abbaan koos baay'ee natti dallanee nama laphee qulqulluun ofii kee jaallattetti yeroo barbaaddetti heerumi jechuun na dhiise. Erga fedhii hin qabdu taatees nama hin jaallannetti heerumtee booddee miidhama kee arguurra akka fedha kee jechuun ganna dhiise. Anis yeroo sanatti kaayyoon koo biyya hambaa ba'uu waan na ta'eef piroosesii biyya Beerutitti guutuu jalqabus karaa Sudaan malee yeroos hin mijatu waan naan jedhaniif gara biyya Sudaanitti imalee imala koo gara Beerutitti nagaan hin godhe. Ammas akka carraa ta'ee manni ani gale naaf mijachuu waan dideef bakkee bahee dalagachuun eegale. Jireenyi akka ani yaade otoo hin taane daandii ofii ishee barbaadde irrattis na geessuu jalqabde. Otuman haala kanaan jiraachaa jirus dargaggeessi ani baay'ee barbaaduu fi ijoollummaa isaarraatii kaasee maalummaa isaa guutuu ani kabaju gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis tole jedhee fi abbaa kootti simeen garaa ciibse. Innis maatii isaatti himee maatiin keenyis wal baranii jaalala dhugaa wal jaallannee guyyaa kaadhimummaaf gaa'ilaa too dheegaa jirru Rabbi biddeen keessan tokko miti nuun jedhee jaalallee koo addunyaa kanarraatii gara isaatti asii ol fudhate. Anis baay'ee gaddee biyya ormaa taa'ee ikkifadheen onneen koos na jalaa madaa'ee gara biyya koottis deebi'uu nan jibbe. Maatiin keenyi lamaan keenyaaf gammadanii turan waa'ee keenyatti gadda keessa galanii. Biyyi ormaa orma natti taatee anis ormummaa ishee filadheen gaaddisa imimmaan koo jala rakkadheen otoo jiraachaa jiruu akka obbolummaatti ammas dargaggeessa Maamush jedhamu waliin karaa toora feesbuukii wal barre. Isas obboleessa godhadheen dhugaattis obboleessa naaf ta'e. Rakkoo koos icciitii koos itti madheen akka haadhoo isaatti naaf qorsa ture. Bilbilli abbaa koollee yoo na dide biyyii fi maatiin keenya nagaa ta'uu isaanii Maamushtu miillaan deemee naaf hordofa. Ija abbaa koo dhokatee deemee argees nagaa ta'uu isaanii natti hima. Deemsa keessa garuu hariiroon keenyi lamaan obbolummaarraatii gara jaalalaatti jijjiirame. Maamushis gaaffii jaalalaa sodaatiin naaf dhiyeessee anis akkamittiin isa qaaneessa jedheen gammadeen jaalalaan gaaffii jaalalaa isaa fudhadhe. Anaaf Maamushis waadaa waliif gallee innis gara maatii kootti jaarsa ergatee maatiin kiyyas gammachuudhaan fudhataniiru. Maatiin lamaan keenyaas nu eebbisanii guyyaa gaa'ila keenyaa eegaa jiru. Haa ta'uutii kana gidduutti ammas hiriyyaan inaaftuun jirti akkuma jedhan suura ani obboloota koo dhiiraa waliin mana kiristaanaattis ta'e bakkeelee bashannanaa garaagaraatti yaadannoodhaatiif waliif hin ka'u hiriyyaan kee nama akkasii waliin jirti jechuun suura erganii fi jaalallee koo garaa raasu. Maqaa kootiin maqaa feesbuukii garaagaraa bananiis suurota garaagaraa maxxansuun walitti nu buusuuf waan baay'ee godhaniiru. Rabbi garuu dhugaa koof imimmaan koo waan beekuuf Maamush kana argeera jedhee gaaf tokkoyyuu natti dubbateen beeku. Wanta hundumaa obsee otoo nan gaafatiin garaatti qabata. Yeroo anis kana
kana argitee maaliif calliste jedheen isa gaafadhu kanas ta'e sana ati gara biyya Itoophiyaatti yeroo dhuftu kan kooti dhugaansaa siif waaqayyo gidduu waan jiruuf yoo balleessites murtoo anarraa toon taane rabbirraatii hojii kee argattanaan jedhee jaalalaan maammushkoo na eegaa jira anis waadaa isaa onnee koo keessatti qabadheen laphee guutuutiin isa waliiniin jira yoo rabbi jedhee karaan baname yeroo dhiyoottis anis gara biyya kootti galeen maammushkoo waliin walitti ida'ama hiriyoota koo biyya ormaa keessatti bakka rakkadhetti rakkoo keessaa na baastanii bakkan dhukkubsadhetti na wallaantan hunda guddaa isin galateeffachuun barbaada keessumaayyuu hiriyaa koo caaltuu irra siif galanni koo guddaadha olmaa ati naaf oolte hundumaa ani bahee fixachuu waan hin dandeenyeef rabbumti siif haa deebisu isin obboloonni koo bakkee garaagaraa jirtan abbaa koof rabbi fayyaaf umurii akka laatuu fi anaaf maammushiitiin hanga bara baraatti tokko akka nu godhu kadhannaa keessaniitiin nu yaadadha ana obboleettii keessan meetii'ee beeruutirraa nagaatti galatoomaa koyaa shungee mee cimcim goona 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 koyaa shungee mee cimcim goona. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'uchaa guyyaa har'aa seenaa jireenyaa xalayaa jaalalaa fi mudannoo obboleettiin keenya nuuf ergitee isiniif dubbiseen ka'a akka isin irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya meetii beeruut irraa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomsiin jechuun barbaada kabajamtoonni hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettii keenyaaf yaada jajjabinaa fi kadhannaa abbaa ishee fi jireenyi isaanii gara fuulduraatti haga bara baraatti akka ta'uu fi akka eebbistanii fi kadhattan haalumaa obboleettiin keenya nu gaafatteen waan isheen jette akka guuttanii fi kabajaan isin gaafachuun barbaada anis rabbii abbaa keef umurii dheeraa fi fayyaa haalaatuu fi sii fi abbaa manaa kees jireenya keessan tokko godhee haga bara baraatti sinaa dhaabu jechuun barbaada egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 barnoota guddaa akka isin irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa asoosama nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937 nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu qopheessuuf qindeessuun haga yoonaatti isin waliin kanan ture gammachiis tashoomeen jedhama hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii lafa gabaawwii baay'ee baasaan tala fuulaan molkoo tokkoon deedii